Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yooyyaa akkam ooltan akkam bultan guyyaan har'a kun sadaasa afurii barri 2020 roobii guyyaan kun odeeffannoo guyyaa har'aa fi qabannee dhiyaannee jirra anaa fi caffee raammeessittuu wajjin jira mata dureen oduu guddoon har'a nu irratti xiyyeeffachuu deemna. Wantoota taatee Itoophiyaa keessattuu waraana naannoo Tigraay irratti mootummaan Abiy Ahmed bane irratti xiyyeeffachuu deemna. Waraana kanaan walitti qabatee Itoophiyaan garamittu deemaa jirti. Oromoon ammoo eessatti deemaa jirti? Maal godhuu qabna ka jedhu irra haasa'uu deemna. Oolmaa marsa mormii qeerroo Oromoo marsa shanaffaallee irraa waan Oromoon ammaan tan godhuu qabuu fi ammaan tan itti jirullee isin biraan gahuu deemna. Hagan wajjin turtanitti sagantaa kan qoqqooda faffacaasaa waliin nu ga'a isiniin jenna odeeffannoo wayitaawaa tahee kan walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalii jidduutu jira. Hagamma miidiyaan addunyaa maal haasawaa miidiyaan federaalii maal dubbachaa jira miidiyaan warra nafxanyootii fi akkasumas miidiyaan warra Tigraayii fi miidiyaan hawaasummaa maal harkaa qaba namni kennu waraan kan akkamitti hubachaa jira ibsi ejjannoo paartilee falmitoota Oromootiin baafame maal fakkaata mormiin qeerroo marsaa shanaffaa maaltu jira Itoophiyaan ammaan tanatti waraansi deemaa jiru kana falli maalii Oromoon akkamiin Oromiyaa dhuunfachuu qabaa waan jedhu wal haasa'uu deemna. Aktivistii Oromoo Caffee Raammeessittuu na wajjin jira anaa fi Caffeetti waliin haasawaa namni biraan adeemsa nuti dabalamuu danda'anii odeeffannoo ammaan tana isin biraan genne xiqqoo turre ammoo gaddeebine jechuun waan dabalataa akka jirullee isin biraan gahuu deemna. Caffee nagaa bultee siin jechuu barbaada hagammaa maaltu jira mee garaa kan keetu si geessa? Akkam bultee hadiiroo jedhamoo bagana gaansii warii ta'e Israa'ees namu oduu jala bulee warri Ameerikaa jirru oduu gosa lamaa jala bulee filmaata Ameerikaadhaatis ilaalaa bulee lola naannoo Tigraay fi jara nafxanyaadhaa kan Abiy Ahmed hogganuutti banames hordofaadhaa turre akka arginutti naannoon Tigraay waan mirga isiidhaa kabachiifte fakkaataa Itoophiyaan xayyaara karaa kaabaa ol deemu guututti sodaattee dhaabdee jirti. Milishaa naannoo Amaaraa kan Tigraay dha'uudhaaf ol deeme naannoon Tigraay facaaftee kaan boojitee kaan ariitee Gondaritti deeftee jirti. Abiy Ahmed mana mootummaadhaa keessaa dheeysee qosuma xayyaaraa waraanaa tan Bishooftutti maadheffatee achi dhokatee jiraachuudhaatu dhagahamaadhaa jira. Hamilee lolaatan kilee dubbachaa turaniin saniin arraan tana paarlaamaan Itoophiyaadhaa saniin dubbachaadhaan jiru akka waan sodaatanii if duuba deebiiti. Waraanni mootummaadhaa kan naannoo Tigraay keessa jiru Sameen Iz kan jedhaniin guutumaa guututti naannoo Tigraay wajjin dhaabbachuudhaatu odeeffamaadhaa jira. Abiy Ahmed akka waan harka ifiitiin qabrii qotatee qabrii gubbaa ta'aa jiruuti. Guyyaa gasseenuutu eegamaa namoonni hedduun sooshaal miidiyaa gubbaadhaa yaada kennatan Abiy wanni dirree xayyaara lolaa Bishooftuu dhaqee achitti dhokatee taa'uuf yoo haalli ammaate dheeysuudhaaf baqachuudhaaf waa hedduu jamaa jira. Waa hedduu dhagaa kanaatu haasoma keessa gabbuunee waan Oromiyaa keessaa deemaatis qeeroon Oromoodhaa irraa marsaa guyyaa shanaffaadhaa itti uftee Oromiyaa guutuutti ooltee jirti. Waan kana boodarra deebineet irraa haasofna guddi kun dhaabbachuu qabu moo dhaabbachuu hin qabu waan jiru milkiin keenya maali akkamitti dhaabna waan jiru ditteel isaa deebineet irraa dubbanna. Haganuma gaa'eeti yoo nagaan siifan hin ga'u. Bareeda hin gayaa hedduu si galateeffadhaa odeeffannoo na biraan geette fi daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri ammaan tana gasseentanii dhimma haala Itoophiyaan keessa jirtu walitti bu'iinsa mootummaa Abiy Ahmed jedhamu mootummaa seera alaatii fi warra Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru waraanii kalee jalqabee guyyaa lammaffaa akka seenettu jira. Hagammatti odeeffannoon jira wanni jira maal fakkaata ka jedhu irratti haasa'uutu jira. Namni wajjin waan kana irratti haasawaa jiru ka duratti dubbachaa jiru Caffee Raammeessittuu akka odeeffannoo Caffeen dubbatetti
karaa waraanii Itoophiyaa karaa Abiy Ahmediitii fi akkasumas karaa televizyiiniitiin wanni kun nu tapha qoosaa guyyuma takka lama keessatti waan mo'atan itti fakkaate har'a jechuun gammachuun kalee isaan qomittiin dhabatan san akka hin jirre argaa jirraayyuu. Inumaayyuu waraana Tigraay irratti hin banne ka abdii ilee harka micciirree qabnee hiinee warra Tigraay hooggantoota nu dhiban hidhu malee ummati Tigraay warra nagaa waan taateef raayyaan biyyaa ka warra ittisu isaanii wal lolaa hin jirullee waan jedhame dubbatamaa jira. Manni marii yookaan ammoo kaabinee muummicha ministeeraa kaabineen muummicha ministeeraa walgahii hatattamaa godhateen Tigraay irratti komaandii poostii ji'a 6 fi turu labsee jira. Mootummaan Tigraay gocha shororkaa Itoophiyaa guutuu keessatti raawwachuu waan danda'uu fi naannoleen hundinuu akka ufeeddu ajajii dabarfamee jira. Ajaja kana jechuun karaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaatii fi akkasumas karaa Addisuu Araggaatii fi karaa miidiyaa hundaatiin naannoleen hundi dubbachaa jirti. Kanattuu dhagahamaa jira. Miidiyaan Itoophiyaa akka haasawaa jirutti qotee bulaan, horsiisee bulaan, loonilleen, gaalillee, re'eelleen gochi jechuun harma haadha ciniinuu ka warri Tigraay mootummaa Itoophiyaa irratti raawwatan balaaleffachaa jira jedhee namni hunduu balaaleffachaa jira wanti hunduu balaaleffachaa jira dhakaamuuki waan gos kanaati ka deemaa jiru odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoon Tigraay akkuma caffeen duratti dubbatee walitti bu'iinsa kalee kanaan irra aanuu hin oolle mootummaan Itoophiyaa hafuura baafachaa jira akka kaleessan waan kijibaa dhiisan riphee jira. Akka odeeffannoo kalee dhagahaa ture irra kaanee dubbannu naannoo Tigraay intarneetiin cufamee jira, telefoonni cufamee jira, mirkanaa'ee jira. NetBlocks dhaabbanni intarneetii addunyaa to'atu mirkaneessee jira. Kalammaffaa naannoo Tigraay bakki gariitti humni ibsaa elektirikiin akka racitee ka dhagayaa jirru. Naannoon Tigraay illee murtoowwan isiin dabarsettu jira. Xayyaarii Tigraay seenullee hin danda'u, Tigraay bahuu hin danda'u. Guutuma guututti xayyaarii akka hin balaliine xayyaarii garas balali'u ka biyya keessatiif biyyadha ka namaatii fi ka waraanalleen akka inni kufuu akka murteessan kan Rooyitersiituu gabaasee televizyiiniin Tigraay illee kalee dubbatee jira. Reedaarii xayyaaraan to'atanii ka Meqelee sun akka mul'isa jechuun maal jennaa meeshaa xayyaaraan to'atanii xayyaarii seenuuf bahu hin seenin rukutamalanii geejjibii uummata guutuma guutuu dhaabbatee jira. Tigraay geejjibni tokkoyyuu karaa kamiyyuu hin seenu. Yaamichi biyya ofii weerartuu irraa ittisuu dhiyaatee jira. Kanaaf dargaggeessi Tigraay lakkoofsa hedduun galmaawaa akka jiru ka dhagahame warri ajaja waraana kaabaa Semeen Izzi jedhamu Tigraay wajjin tahee biyya jechuun naannoo Tigraay jechuudha ittisuu fi qophiidha jechuudhaan hoggansi naannoo Tigraay hagamma waan nu beeknu kan dubbatee jira. Warri miidiyaa Habashaatiin haasawaa jiranii Tiivilii Eertiraan Pireesii waabeeffachuun kan lakki gabaase karaa metammaatiin dhiifama karaa humaraatiin karaa lixaatiin karaa goondareetiin waraanii wayyaanee hedduun harki kennatee jedhamee odeeffamee ture sun dhugaa ta'uu hin dandeenye. Suura warri itti fayyadamee suura kanaan dura gaafa araaraa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu bu'ee uummata daangaa kasii matame san gara Eertiraa deemanii isaan agarsiisanii sun dhala ta'uun mirkanaa'ee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii Eertiraa Itoophiyaa waliin taa'ee Tigraay irratti waraan hin banne jechuudhaan harki kennatee warri Tigraay haasawaa jira. Karaa humaraatiin daanshaa irratti warra dhukaase banee ka Amaaraa Tigraay faccisnee deebisnee nama hedduullee ijjeesnee jirra jettee amma walabaatiin mirkaneessuu hin dandeenyu. Gifaa beloo warri jechaa bahanii gooba zalaqaanii kalee magaala daanshaa qabachuu fi carraaqee karaa humaraatiin walqaayitii baqatuun isa dhagahamaa jira. Kun jechuun maddeen naannoo Amaaraallee waan kan haasawaa jiranii. Inumaayyuu jechuun qimaanti dannu ka'uu deemti, agawallee waraana banuu deemti. Karaa Benishaangul Gumuzillee waraanii dhalachuu dandayaa jira rifatanii jiranii kalee akka malee gammadaa jiranii. Harri jechuun waraana jechuun waan akka tapha raasa gabbahanii agamsoo kan algee buqqifachuu miti. Waan dheeratti uummata Amaaraa eegataa maalii waan jedhamutu jira. Hagammaa kanattu jira. Finfinnee keessatti mootummaan Abiy Ahmedii gaazexeessaa naannoo Tigraay ka tahee ka Aawuloo miidiyaa jedhamu ka qopheessu Baqaala Lamirroo nam jedhamu qabee jira hidhee jira. Hagammaa achi buutan isaa hin beekamne magaalaa Finfinnee keessattuu qabame. Abiy Ahmedii ajaja wayillee daddabarsee jira. Tokkoffaa naannoo Tigraay komaandi poostiin dabree jira kaabinee isaatiin. Lammaffaa ammoo naannoo Tigraay xayyaarii deemu ka gara san deemu hundinuyyuu ugguramee jira. Tigraay nutti hin dhufina hin dhoofna waan jetteerraa ka madde ka bira ka dubbatamaa jiru
warri jechuun raayyaa ittisa biyyaa ka kanaan dura hojii gadhiisanii gaggeeffaman hundinuyyuu deebi'anii muudama warra wajjin akka tajaajilanii haalii godhamee jira. Muummichi ministeeraa ittaanan Abiy Ahmed baqatee jiraachuun oolle televizyiinii biratti hin mul'anne gariin adaamaa jiranidhani. Dhiifama bishooftu jira gariin asmaraalleetu baqateedhani akka hundaafuu gariin inni jiru hin beeku baqatee jira. Waraana opereeshinii waraana ilaalchisee kalee pirezidaantii naannoo Amaaraatti dubbachaa ture. Naannoon Amaaraa raayyaan ittisa biyyaa akkaataa inni bobba'e naannoon tokkini adoo heeran eeggatinu waa hedduu ibsi kennaa ture wanni sun kam jedhamee gaafatamaa ture nullee miidiyaa kanatti dubbanne harda bakka biyyin jirratti sula bakkisa bu'u ka qabu itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokkonnin ta'uu qaba. Dammaqee Mokkonnin warra harma haadhaa ciniine warra harka afaan kahee ciniine sani gochi warri kale raawwate gochi diinii biyya alagaa Itoophiyaatti raawwate caala hamaadha waan jedhu karaa miidiyaa isaatiin dubbatee jira. Kanaan walittu qabatee warri Tigraay balaa isaan dhaqqabsuu danda'anii fi uummati Amaaraa ofirraa ittisuu fi ajaja waraanaa kamiinuu fudhannee warra badii achittuu maadheeffate kana barbadeessuu fi qophii jiranii. Mee caffee asumaaniin har'a furii itti dabalu. Kabiru hayyo naannoo Tigraay command post irra keenyee baatii jaafii guujan naannoon Tigraay tanuma kalee Abiy Ahmed as bahee lola guutuu irratti labsinee jirraa uummanni biyya keenyaa gantoota TPLF warra biyya gurgurachuudhaaf deemu cabsuudhaaf billeessuudhaaf qophiidhaa uummanni keenyaas kaatii biyya keessaniif waardiyaa dhaabbadhaa jeeti kalee lola guutuu labsee jira. Har'a garuu haalli naannoo Amaaraa keessattuu milishaa naannoo Amaaraa kan Tigraay dha'uudhaaf ol seen irra gahee hizaabarra baareesseeti kana wanniif duuba deebisee har'aan tana lakkii command postiidhaa nuti namoota bakka tokko qabuu barbaadne yookaan adabuudha barbaadne janganama kana suni baaraga yookaanis tarkaanfii hadhooytuu kalee naannoon Tigraay irratti fudhatteetu har'aan tana akka kana jedhan isaan godhaadhaa jira. Kalumaa barre miidiyaa mootummaadhaatiin hoteela lama dhuunfannee jirraa qabnee jirraa Abiy Ahmed ammoo waan haasoo fi waan dhiisuun qabu oduun qabatamaan ta'e malee karaa Eertiraadhaa dheessee jira. Edaahuu haasoo san bakkirraa haasawee Eertiraadhaa Isaayyaasii wajjin jira waan jiru jira. Bakka inni kalee taa'ee haasee viidiyoo yoo ilaaltan bakka dur taa'ee haasoo miti beeta mangistii keessaa miti. Gariin namaa bishooftuudha jaa garuu lola kana gaafa labsu Isaayyaasii wajjin Eertiraa jira maatii isaa fudhatee waan jirutu jira. Wanni akka Finfinnee irraa kara Eertiraadhaa deemu isa godhee ibidda kalee naannoo Finfinneetti qabate jarri akka waan beekaadhaa onni Abiyyi beekan beekadhu jarri Tigraay kun. Abiy baareessuudhaaf Abiy rifachiisuudhaaf naannoo beeta mangistitti ibiddi qabatee sanboodaan Abiy beeta mangistii hin jiru Asmaraa jiraatu waa akka jankanatti bishooftu jiraatu sun waan beekamu miti. Garuu lolli taphaa miti. Naannoon Amaaraa tan duraan dhaadattee Aragooraa hojjettu eeda halkan walakka irraa qabdee if keessa deebi'anii jiran. Ibsi bulchaan naannoo Amaaraa baasee fi mootummaan naannoo Amaaraa akka jirtutti hizaabarra dhawamuu hizaabarra miidhamuu isaaniitu irraa mul'achaadhaa jira Khadiiroo. Karaa Oromiyaadhaatiin ammaas wanni tahaadhaa jiru silaa uummata Oromoodhaa onnachiisaniiti akka uummanni Oromoodhaa akka duritti ka'ee wajjin dhaabbatu barbaadan. Waan takkaatu jira. Bara 1998 gaafa lola Eertiraadhaatii fi lola Tigraay kan lola Itoophiyaatti jennee uummata Oromoodhaa qeerroo Oromoodhaa itti galaafatan san namni warra lolchiisaadhaa ture keessaa Abiy Ahmed nama tokko. Warra kalee uummata Itoophiyaadhaa keessattuu uummata Oromoodhaa hiriirsee daangaa biyya keenyaattu qabe Eertiraadhaatu biyya keenya weerare ka'aadhaa dirmadhaa jedhee warra lola san hoogganee qeerroo Oromoodhaa kumaantamaan baadimmeedhaa fi Zaalambasatti warra fichee keessaa Abiy Ahmed tokko. Abiyyuma kalee ka'aadhaati Eertiraadhaa waajee waraana Eertiratti deemu hoogganaadhaa tureetu har'aan tanammaasii uummatuma kalee saniif yaamisa godhee lakki arra Tigraayitu biyya keenya gurgurachuudhaa deemaa Tigraayitu biyya weeraruudhaaf deemaa ka'aadhaatii naa wajjin dhaabbadhaatii naa wajjin dhawaadhaa jechaa jira.
ummanni social media gubbaadhaa keessattuu warri afaan Amaaraa dubbatu dhalattoonni Amaaraa itti qoosaa jiran. Abii kalee maal turee arra hoo maalitti jiraa? Kalee lola eenyurratti deemoo ganaa ture arra hoo eenyu kadhooyinuu amtinuu godhaa jira. Kanaafuu ummannummaan sila naftanyaa kunu lolli kun lola nu laallatu miti lola kana keessa seenuu hin qabnu ummanni Tigraay obboleeyyan keenya nuti waan kana keessaa dhaabbannaa jechaa jira warri aktivistoonni isaaniiti. Kana hogguu laalte wanni arra paarlaamaa irratti jijjiirama saffidee fi wanni hamilee Abiy Ahmed illee gabbuusee warri mootummallee nuti duuba deemee lakki komaandi poostiidha malee nuti lolaa fi miti wanni jechiise. Reakshinii ummata naannoo Amaaraatii fi rogeeyyii Amaaraa tallolli kun nu laaltu jettu na fakkaata. Karaa Oromiyaa deebina. Ayyee karaa Oromiyaattu hin deebina irraa asa'u deemna daqiiqaa 6 ta'ee jalqabne daqiiqaa 20 takka kan haasofne daqiiqaa 40 gadaaf waan Oromiyaa irraa haasa'u barbaanna. Hagammaa haala jiru caffeen akka gaariitu laf kaahee jira. Aktivistoonni naftanyaa ka waraan kanaa fi dibbee dhawaa turanii ammaan tanatti sagalee warra dhagamaan jirtu. Maqaleen haala tasgabbaaheen akka jirtu ka dhagamaa jiru. Hooteliin to'annee maaliin hundinuu kijibaa. Hagammatti jechuun wanni to'annoo ala bahee hin jiru. Inumaayyuu magaalota Tigraay keessatti namni biyya isaanii weerara irra ittisuu fi akkasumas weerara mootummaa abbaa irreetii fi weerara biyya ollaa warra cabsuu barbaaddu daangaa Itoophiyaa irra lafa barbaaddu ittisuu fi dargaggeessii galmaayaa jira jechuutti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan kana tokkummaan uummata Tigraay kayoomuu caalaa cimaa akka ta'e ka dubbatamaa ture. Televezyiinii waaltaa irratti waraanii Tigraay wajjin osoo hin taane hidha guddicha laga Abbayyaa Misiriin akka jechuun wanni kun hojjenne godhamaa jirti. Yaamichi waraana kanaan dura jechuun sooramanii ka akka Brigadier General Lieutenant General Baacaa Dabalee faa Brigadier Yohannes Gabra Masqal faa yaamamanii jiranii warri dargii ka durii ogummaa qabanillee yaamuu akka barbaadamu ka dhagamaa jiru. Waraan kan keessatti Abiy Ahmed wanti inni olaantummaa qabaachuu danda'u xayyaaraa jedhamee jira. Xayyaarri ammoo reedaariin kale warri Tigraay to'ate. Tigraay balalii xayyaara irraa bilisaa xayyaara garas dhufu hundaan dhoofnaa jedhu advaanteejii isaan kennaafi hin jiru. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan misaayilii dheeraa furguggaahee magaalota Tigraay Adwaa, Meqalee yookaan ammoo Aksuum dhahuu danda'a hin qabdu. Kanaaf waraan lafirra tahuu deema. Waraan lafirra ammoo Tigraay gaarreni. Tigraay mishigi qabdi ka waraana baadimmee irraa kan kaase waraana qoosaa waraan taphataa deemu humna guddaatu jira. Ka semezi jedhamu naannoo kana. Waraanni kun waraan akka malee leenjii waraanni kunini waraan akka malee dandeettii qabu kanattu jira. Meeca fegar keetu darbe. Hadiiroo kan ogeessa waan kanarraa dhageetti raadaariin Itoophiyaan qabdu guddaan Maqaleedha jira. Raadaariin xayyaaraan to'atan guddaan akka biyyatti Itoophiyaan qabdu Maqaleedha jira. Jarri wanni durumaanuu itti yaadee akka Maqalee ta'u godheef yoo haallee akkanaa kun dhufe yeroo ammaa kanaa kana xayyaara Itoophiyaadhaa guutuu to'achuu danda'an TPLF ammaan tana internetiin hin jiru, silkiin hin jirtu, odeessi gahaan achirraa bahaadhaan jiru. Garuu seentara raadaariidhaa kana to'achuun isaanii Abiy Ahmed waan hamilee isaa gaccabse keessaa kufaatii isaati. Maaliif? Karaa biraatiin akkuma ta'etti lola lafatti warreen kun beekadhaa warra dargiidhaa wajjin amata 17 wal dhawee bu'ii fi daaggeen gaarreen Tigraay kana keessa hadhaa meeqaantama arkee qaxxaamure. Lafti tun ammaasii teessoo ummata Tigraay tan lafasiidhaa akkaan tolchanii beekan. Kara kaaniin namni biyya ifiitiif saba ifiitiif loluu fi namni kaayyoo malee lolu wal dura dhaabbachuu hin danda'u. Waraanni Itoophiyaadhaa kan Abiy Ahmed leenjisee milishaa baatii fiisisee ergichaa utaalchisee qawwee harka kaayee ol ergu kuni waan lolaniif kaayyoo irratti lolan waan du'aniif hin qaban hin beekan. Ka'aatii biyyaaf lolaa malee biyya tamiif lollaa mirga kam eegsisuudhaaf lollaa eenyuun lollaa waan jedhan hin beekan. Ijoolleen Tigraay tan leenjitee lolu jirtu
ummata keenya ummata Tigraay ittisuudhaaf lolu jirra. Biyya teenya mirga abbootiin teenya wareegamtee nuufidde kana eeggachuudhaaf lolu jirra. Daangaa biyya keenyaa eeggachuudhaaf lolu jirra. Weerartuu nafxanyaatirraa if eeguudhaaf lolu jirra. Kaayyoo kanaan lolan. Loltuun kaayyoo qabduu fi loltuun kaayyoo hin qabne tasuma waliin madaaltu jechuudha. Wanni Abiy Ahmad baadheesse lakkoofsa seenni waraana leenjisee baatii fiigisisee qawwee harka kaahee hidhannoo mudhii guutee xiitii guuradhaa deemaa lolaa guutuu lakkoofsa fakkaatti. Garuu waraanni tokko dhaabbatee loluudhaaf kaayyoo loluuf biyya loluuf san qabaachuudha qaba. Onnee harkachuudhaaf qawwee dura dhaabbachuudhaaf beekadhaa waraana jechuun hogguu lola seentu lubbuu baasuudhaaf lubbuu teetillee kennuudhaaf lola seentu. Gaafa lubbuu tee baasuudhaaf lola seentu waan lubbuu tee gumaachuu fi deemtu kana waan itti amantu waan onneen tee itti fudhatte takka qabaachuudha qabdi. Arra waraanni Itoophiyaadhaa Itoophiyaa keessa waan kanaan dubbadha hariiroo. Itoophiyaa keessa biyyi Itoophiyaa tun biyya sabummaadhaan ijaaramte. Saba 83 jira. Saboota gurguddaa akka Oromoodhaa, Amaaraa, Sidaamaadhaa kana dhiisaahu. Warreen kunuu arraan tana mirga naannoo ifiin bulchuudhaa, mirga ifii iftanii jiraachuudhaati biyya keessatti gaafachaadhaa jiran. Waraanni raayyaan biyyaa kun uummata kana keessaa ba'e. Ka Oromoo keessaa ba'e sabboonummaan Oromoodhaa xiqqaattus if keessaa qabaa jechuudha. Ka Walaayittaa keessaa ba'e, ka Sidaama keessaa ba'e, ka Beenishaangul keessaa ba'e, ka Somaalee keessaa ba'e sabboonummaa sabummaadhaa tana if keessaa qaba. Sabboonummaa Itoophiyummaadhaa caalaa sabboonummaa sabummaadhaatiin warra guutameetu biyyaaf dhaabbadhaa jedhanii dirqamaadhaa jiran. Warreen kun Itoophiyaa ittiin amanan, Itoophiyaa akka biyya ifitti ilaalan jira. Akkuma keenya kana, akkuma Oromoodhaa kana, Itoophiyaa caalaa naannoo ifii fardeessan malee Itoophiyaa akka biyya ifitti ilaalan jiran. Abiy Ahmad gaa waraana kana abdatee kaatii daangaa biyya keessanii eegaa jedhee ol erge. Bu'aan isiidhaa waan amma edaa fi ganama kana harkaadhaa jiru kan ta'e jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo suduudhaanii sagantaan isinii dabarsaa jiru kun haala walitti bu'iinsa yookaan amma waraana mootummaan Abiy Ahmed naannoo Tigraay irratti bane ilaalchisee caffee raamis wajjin haasawaa jirra. Waraanii kun waraana akka malee miidhaa ammayyuu uummata irratti dhaqqabsaa jiru kan dhagahamaa jiru. Waajirri communicationii naannoo Amaaraatii fi akkasumas waajirri communicationii Gondarii kibbaa waajirri communicationii Walqaayit waajirri communicationii Xegadee akka barreessaa jiranitti warri Tigraay meeshaa gurguddoo fayyadamuun uummati amma naannoo waraanaa irra akka baqachaa jiru kan gabaasaa jirru. Meeshaaleen walitti dhukaasaa jiran gurguddaa ta'uu waraanii deemaa akka inni jiru karaa lachuun wal fixne wal ijjeesne to'achaa jirra waan jedhamu. Karaa biraatiin ammoo warri waraana kanaa fi dibbee dhawaa ture ka Amaaraa hedduun isaanii amma callisaa jiranii. Inumaayyuu waraana kanaan ummati Amaaraa adda durummaan dhumachuu hin qabu. Dejen duuba taa'ee gargaarsa akka dhiyeessu Facebook san irratti barreessaa jiranii. Waraanni kun heerummaa hin qabu, seerummaa hin qabu. Abiy Ahmed waraan kan labsuu fi heeraa fi seeraan aangoollee dandeettillee hin qabu wanni jedhamu kaa'aa jiranii. Sabaa fi sablammiin warri waraan kan keessa jiru biyya daangaa isaa eeguu qaba, heera kabachiisuu qaba malee barcuma nam tokkootii fi dhumachuu hin qabu wanni jedhu dubbatamaa jira. Paartileen Oromoo ejjennoo warra isaanii waraan kan irratti maal akka ta'e wanni beekamu hin jiru. Gareen waraana balaaleffatanii jira akka paartiin Gamtaa Dimokiraatawaa Oromoo. Waraanni kun badii malee waan tokko hin qabu, rakkoo siyaasaa waraaniin furu mormii kana waraana kana gara rakkoo akka furannu jedhee dubbatee jira. Gamtaan nama baratee ka Tigraay biyya alaa jiranii waraanni kun guutumaa guutuu dhaabate mariin hundayyuu hammate akka godhamu yaamicha dhiyeessanii jiranii. Miidiyaaleen addunyaa Abiy Ahmed ka badhaasa Noobeelii nagaa argatee biyyisaa gara wal waraansatti oofaa jira ka jedhu gabaasaa jiranii. Maddii oduu BBC, Al Jazeera, Reuters, Agence France Press, Associated Press maddeen oduu addunyaa kanaa dhimma kan gabaasaa hin jirre waan jiran hin fakkaatu. Haga ammatti wanti deemaa jiru naannoleen Tigraay magaalota nagaa qabanii gara daangaa Amaaraatiin ka jiru walitti bu'iinsatu jira. Abiy Ahmed karaa xayyaaratii fi yookaan ammoo karaa lola Eertiraatiin jedhu san hagammaa itti bu'een jiru. Garuu warri Eertiraa
karaa gadii karaa Amaaraa irraa ol duula akka jiramu kaa dubbatamaa jiru. Kanattu jira ka Tigraay asitti dhaabbatee nu gahuuti. Mee amma jechuun gara mormii qeerroo marsaa shanaffaattu dabarree irra haasa'uu deemna. Hagamma maaltu jira karaa kanaan caffee? Falmiin qeerroodhaa irra guyyaa shanaffaadha. Akka jametti guyyaan uggurri silaa kaafamu arraan tanaa. Guyyaan shanan milkiidhaan geggeeffamee akka gaariitti uggurri geejjiba. Guyyaa afuraffaa caffee. Guyyaa afuraffaadha. Guyyaa afuraffaadha akka gaariitti yoo lakkaa'ame wiixata irraa kaasnee guyyaa sadaffaa ta'uu deema. Yoo sanbata irraa kaasnee sanbata guddaa guyyaa afuraffaadha guyyaa takkattuu hafee. Sanittu jira waan duratti dubbatu tokkollee reedaariin Itoophiyaa guddichi Bishooftu jira malee Maqalee hin jiru. Sanittu jira garuu Maqalee waraana guddaa federaalii harki dhibbaa keessa 80 Tigraay qubata oomisha rasaasa gurguddaa lama qabdii sunillee beekamuu qaba. Itti fufu. Odeessa warra keessa beekuudhaan akkasi beekama gaafa. Achi ture Abiy Ahmed waan inni godhe Abiy Ahmed aangoo qabata achi ture sanarra Adaamattu kaasee jira. Yilma Mardaasaa hoogganaan waraana humni xayyaara Itoophiyaa nama Oromooti nama Shawaati. Isa kanattu kan godhe wanni Abiy Ahmed Tigraay irratti godhe waraan baasuu fi carraaqee waraanii harkattuu qabanii garuu humni xayyaaraa reedaarii gurguddoo jiru sani meeshaa gara Maqalee irraa gara Adaamattu deebisee jira. Dhiifama Bishooftu deebisee jira ammoo guutuma guutuu hin deebisne. Odeeffannoo duraan as qabdu sirriidha jechuudha. Akkasii uggurri qeerroodhaa gaa eegalee hangam tanaa akka gaarii deemaadhaa jira. Sochiin bifa takka illee hin jirtu. Xiqqoo haala kanaan tasgabbaa'uudhaatu mul'achaadhaa jira Oromiyaa keessaa. Maaliif dirmachuu guddoodhaatu Oromoodhaaf dhufee lolli kun ka'uun waraana Abiy Oromiyaa keessa qubsiisee uummata Oromoodhaatiin fixaa jiru ol fe'amaadhaa jiran karaa naannoo Finfinneedhaa karaa kaabaa ol deemaadhaa jiranii Oromiyaa keessaa bahaadhaa jiranii waan kana laaluudhaa fi haala jiru hubachuudhaatu xiqqoo waa tasgabbeessaadhaa dhufe fakkaatti kaleedhaa fi eedahee garuu wanni guddoon uummanni keenya hubachuu qabu keessattuu qeerroo fi qarreen hubachuu qaban yeroon tuni yeroo falmaa san daranuutu finiinsinee cimsinee itti fufnu malee yeroo laaffannee diina keenya wal nyaatu warra nu nyaachuu barbaadu lama lafaan deebi'ee wal nyaachaadhaa jiru osoo laallu teenya irraanfannuu miti teenya dagachuu hin qabnu. Kuni qabsoo teenyaaf akka tumsaati. Akka dhufanii gaazetti nu naqaniiti qabsoo qeerroon godhaa jirtu qabsoo qarreen godhaa jirtu. Wanni guddaan ammaasii dhaamsiin guddaan qabu biyya keessa ijoolleen teenya hedduu if eeguudha qaban shira hedduudhaatu Oromoodatti dalagamuudhaaf saganteeffatamee jira. Wanni dheengadda Wallaggatti ta'e Oromiyaa keessa bakka naannoo Abiy sodaa irraa qabu magaalota Abiy sodaa irraa qabu hedduu keessatti diraamaan akkasii dalagamuudhaaf saganteeffamee jira. Maaliif TPLFitu waan kana Oromiyaa keessatti godhaa jira jedhanii sababii kanaan akka uummanni Oromoodhaa yooni tarkaanfii kana fakkaatu Oromiyaa keessatti uummata Oromoodhaatii fi uummata Oromoodhaa wajjin jiraatu haaritti yoo fudhanne uummanni Oromoodhaa kun aareetti uummatni wajjin dhaabbata waan jiru tilmaamanii sodaa akkanaatu haasamaa jira. Hayyee. Yaa Caffee jechuun sodaa jiru kan irra dubbannee jirra. Mee marsa shanaffaa kan irratti jechuun waan godhamuu qabu irra haasofnu nuti. Anaafis illee jechuun akkuma argaa jirru waan Tigraay irra haasawaa jirra. Oromoon maal godhuu qaba? Tarsiimoo akkamittuu qeerroon hordofuu qaba? Akkamiin jechuun Tigraay waraan qabdii waraanaan ofirra ittisaa jirti. Waraana hidhannoo waraana qawwee qaban. Oromoon ammoo kan godhuu danda'u haala ammaan tanaatti dinagdeeti. Waraan dinagdee Oromoon godhuu danda'u uggura geejjibaa laganna gabayaa kan irratti haasawaa hin jirru. Oromoon meeshaa waraana guddaa qaba. Karaa Jabuutiitu jira karaa Ergeetiin yoo karaa kan cufanii boba'aan biyya suni karaa ittisa biyya ittiin socho'uu fi wantooti adda addaa cufamuu danda'a. Yoo karaa Baalee garbuu fi qamadii irraa cufanii biyyatti suni dinagdaan beelaa'uu irra caalaa laamishaa'ee uummatii beelaa'ee gaafii gurguddoo Abiy akka inni gaafate godhu hidhamtoonni siyaasaa akka isaan bayan godhu. Addunyaa nama wal dhabaa Tigraayitii fi Finfinnee jidduutti araarsuu mana hidhamtoonni siyaasaa akka hin dagatamne jidduu kanatti ammoo akka gaafiin Oromoo hin bushoofne akka Oromoon wallaalalleen namni keenya jechuun waraan kanaa fi qoraan hin taane irratti haasa'uu qabna ka jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Wanni tokkini ka jedhamaa jiru
mormiin guyyaa shanii jedhame kun dheerachuu qaba. Haga waraanii kun deemu Oromoollee mormii isa cimsee hidhamtoonni siyaasaa akka bayanii maal jennaan raayyaan ittisa biyyaa guddaan Oromiyaa keessa ol faayamaa jira. Deemaa jira bakka iddoo Oromiyaa dhiisee milishaa Oromiyaatii fi humna addaa Oromiyaa kan ammoo abbootiin gadaa, abbootiin amantii, hayyoonni Oromoo akka uummata Oromoo irratti hin dhokaasne akka uummata Oromoo wajjin nagaa jiraatanii qawwee isaanii akka laf kaayanii warri jechuun qabsoo dabalamoo fedha qabsootu dabalaman garuu akka uummata hin miine hin diinomsine irratti hojjechuu qabna. Qeerroo kan hojjedhaa sun hojjedhaa kan godhaa achiin karaan akkasii haa ta'uti tarkaanfii dinagdee gosa kana fudhadha malee mootummaan Isaayyaas Abiyyi waliin akkas ta'ee Abiyyi akkas waraanaa jira Tigraay akkas taatee jirti Abiyyi achiin bahee Tigraay asiin baatee qawween akkasii kan haasa'u miti namni hundinuu OMN irratti wanni jechaa jiranii mootummaan Abiy Ahmed cunqursaadha naftanyaan deebi'uuf jettan malee maal akka gonnutti maa hin jirtanii maal akka malu maal akka hojjechuu qabnu tarsiimoo akka Jawaar baasa sun nu baastanii karaa achiin cufa achiin akkas ta'a yookaan biyyarra jiraatanii mootummaa dhaabdanii yookaan waan alternatiivii tokkoon gad dhufaa hin jirtanii xiinxalaa fi seenaa haasa'u sheekko tana dhageenne quufne jirra naftanyaan badduudhaa hin beekne naftanyaan deebi'aa hin jirti hin beekne garuu akka nutti hin deebine maal godhuu qabna. Tigraay fi jechuun mootummaan federaalii wal lolaa jiranii lol warra hin beekna warri humni qabanii nurrattuu wal lolaa jiranii humni walii garsiifachaa jiranii olaantummaa nurrattuu qabanii risoorsii Oromiyaa saamuu fi kaasaan wal lolaa jiran nu akkamiin jala baana mormii qeerroo akkamiin jabeessina waan jiratu hin xiyyeeffanne waraanni Tigraay irratti baname maali labsiin lolaa godhame maali yadda maali jedhan kan irratti waraanni Oromoon ilaallatu malee Oromoon maal godhuu qaba. Carraa kanatti akkamitti fayyadamuu qaba. Carraa jechuun malee carraan iyyuu maali akkamitti fayyadamna waan jedhu waan pala laf kaayaan jirtanii waan jedhu ka dubbatamu kan irratti xiyyeeffanne maali godhuu danda'ama ka jedhu bakka jechuun qeerroo mormeen itti jabaate kan ammayyuu marsa shanaffaa dagannee jirra. Marsa shanaffaa dagannee hidhamtoota siyaasaa dagannee asiin namni 5 du'e namni 200 ajjeese bireekiin niwusii qabannee bana ka warri Tigraay haasa'uu fi ka warri jechuun Abiy Ahmed kan naftanyaa haasa'uun abaluun kan jedhan illee kan haasawaa jira argaa jirra. Suni alatti ammoo marsaa shanaffaa kana ka mootummaan wanni kun waan milkaa'ee fi karaa irraa gorsuu fi wallaggaattuu kalee godhee har'a ammoo gara Tigraayitti deebisee wal waraansa godhu san nu ammoo dubbii kennachi deeffanne qeerroo bakkee ati qabde bakke jabduu qabdi itti duudhi itti jabeessi itti muddaa deemi waan kan jechuurra nuun cuftunu jechuun karaa adda addaatiin dibbee waraanaa kan dhawu keessi seenne gariin Tigraay gariin ilmi abbaa gadaa ka hoogganamu waraanii akkas fudhatee jedhee oduu odeessaa jirra. Oduu Oromoo akkamiin mata duree goone akkamiin akka Oromoon qabsaa'u goone akka jedhu xiyyeeffannuti. Kana. Kadiroo waa'ee lola nafxanyaatii fi Tigraay hedduu dubbannu akka lola tumsa Oromootti dubbachaa jirra malee guututti xiyyeeffannaan keenya teenya dhiifnee waa'ee Tigraay fi waa'ee naftanyaadhaa irratti deebinee haasawaadhaan jirru waan kana akka gaariitti wadhu. Edaa haasawaadhaa turre dhugaadha qabsoo qeeroodhaa tana bifa jijjiiruudhaaf yookaanis yaadisii karaa biraa daayivarti godhuudhaaf mootummaan akka waa hedduu dalagaa jirtu beekamaan. Garuu gaafa waa'een Tigraay kaatu ani qabsoo Oromoodhaatiif akka tumsatti ilaala. Maalii fi waan kana edda dubbadheen jira. Waraanni mootummaadhaa kan hulaa Oromoodha dhaabbatu taankiileen magaalaalee Oromoodhaa keessa deemaadhaa turte har'a Oromiyaa keessaa fe'amteeti if eeguudhaaf karaa magaalaa guddoo Finfinneedhaatii fi karaa kaabaa oloofaadhaa jira. Waraanni kun Oromiyaa keessaa bahuun qeeroodhaaf hafuura kennaa qeeroon akka uggura kana daranuu cimsitee sochii takkallee dhaabdee bittaa fi gurgurtii diinaa wajjin dhaabdee caasaa biltsiginnaadhaa jalarraa qabdee if keessaa diigdu gargaara. Kana wanni waa'ee lola Tigraay fi naftanyaadhaa wanni kaafnee dubbannuuf kunis dubbatamuudha qaba. Qabsoo Oromoodhaatiif tumsa. Akkitti nuu tumsaa dhaynee achii lollaa osoo hin taane pireejeriin karaa kaabaatii mootummaa biltsiginnaa kana gubbatti jiru mootummaan tun akka dirqamtee waraana Oromiyaa keessaa baaftu godhaa jira. Kalee magaalota keessatti gabbahuu hin dandeenye magaalota Wallaggaa, Shaashamannee, Harargee keessa magaalota Harargee dhiyaatii fi Harargee Baallee magaalaa xixiqqoo ijoolluma qeeroodhaa daa'ima tana taankiidhaan marsanii waraanni kumaandoon ijoollee qawweedhaan mataa fudhataa jira. Har'a waraansantu Oromiyaa keessaa ol fe'amaadhaa jira. Indirect
lolli kaabaatee lolli Tigraay fi nafxanyaa itti deemaadhaa jiru kun Oromoodhaafis tumsa taheeti akka Abiy Ahmed dirqamee waraana baasu godhaa jira. Yeroo kanatti uummanni Oromoodhaa godhuu qabu. Waan kanaan xumura. Let me make this point. Yeroo kanatti uummanni Oromoodhaa qeeroo wanni godhuu qabu. Yeroo hafuura harkatan, yeroo waraanni irraa ka'e, yeroo amma wal dhageettiin dhufte kanatti hacuuccaa duraan itti jiru kana daranuu itti jabeessuudha qaba. Edda dubbadheen ture. Sochiin geejjibaa tan guyyaa 5 ja'amte waan kana irrattis ni marannaa itti fuftee deemuudha qabdi. Hanga lolli kaabarraa deemu qabsoon Oromiyaa keessaas cimtee itti fufuudha qabdi. Abiy Ahmed humnan qabu. Abiy Ahmed waraana cimaa leenjisee isa eeguun qabu. Waraanni isaa kan kaabatti erga kun dheeyseeti kun harka kennee faca'ee gad deebi'uudhaaf ta'a. So yoo jala kanaa jabaanne hidhamtoota keenya baasuudhaaf gaafii Oromoodhaa deebisuudhaaf biltsiginnaa Oromiyaa keessaa qulqulleessuudhaaf caasaa jalaa jirurraa eegallee jara kana balleessuudhaaf qabsoon qeeroodhaa haga kalee daran itti cimtee itti fufuudha qabdi jeetiin amanaa jaalli Khadiiroo. Ayya caffe maal seeta dubbiin anin haasawaa barbaade akki yaadattu anaaf si walii galla. Waraanii karaa kaabaatiin ka'uun kunini humna Abiyyi gargari bittinneessa facaasa hin dadhabsa. Akkuma tubante Abiyyi Oromiyaa keessaa humnaan bulchuu barbaada. Ukkaamsaan bulchuu barbaada. Raayyaa ittisa biyyaatiin bulchuu barbaada. Birgaadir Jeneraal Kaasaayii Camadaattuu gorse qeerroo hiriira bahaa jiranii gaala jedhanii hojjetan kalaashin deebisii fedhe. Bifumaa sun raayyaan ittisa biyya bakka hundattuu bobba'ee ijoollee addi isaanii dhahee surra isaanii facaasaa jira. Karaa cufamee banaa jira. Nama shororkeessaa nama hidhaa jira. Humna waraanatti namirra taa'ee humni sun bayaa jira. Garuu humni sun bakki bahettu sila qeerroo fi qarreen hiriira mormii gurguddaa godhuu danda'uu qaban. Yoo hiriira mormii hin taane uggura geejjiba cimsanii itti fufuu danda'uu qaban. Laganna gabaa cimsanii itti fufuu qabanii kan akka godhaniif maal godhuu qabnaa ka jedhu jechuun kun akka kanaan dura caala jabaatee deemu raayyaan yoo bahee Oromiyaa keessalleetti ammallee milishaa Oromiyaatti jira humni addaa Oromiyaatti jira warri kunin akka uummata irratti hin dhukaasne uummata wajjin dhaabbatu yoo dhaabbachuu yubata akka uummata hin diinomsine uummata hin miine warra kan neutralize godhuu irratti maal hojjechuu danda'uu qabnaa ka jedhu tarsimoo gosa kamiitu qeerroo kan caalaa kaasuu dandeenya bakki mormiin kun hagamma kayaa jiru ka'ee cimaa jiru akka kan caalaa cimaa deema Harargeetti Arsii Lixaatti Baaleetti Arsii Bahaatti naannoo kakkana akkamiin jabeessina naannoo Shawaa kanattu akkam godhuu qaqqabna bakka ammoo dubbiin kun itti qaqancartee jirtu yookaan ammoo dubbiin kun itti lallaaftee akkamiin akka ibiddi qaanqene naannoo gariitti kan waliin gayu godhuu dandeenya ka jedhu irratti jechuu qabna ammoo bifa kanaaf ammoo odeeffannoon barbaachisaadha ummanni keenya kabaadiyaa jiru waraanii kun kaamme ka'ee fideemu yes Tigraay nu gargaaruu danda'a aga takkatti humna garuu Tigraay fi qabsaawaa jira naannoo fi ittifata malee warrillee yoo deebi'ee nu gargaartanii kan nu bira dhaabatan dimokiraasii mirgisanii kan namiti warrillee ni bulchiinsa gosa ofii fedhu hojiirra oolfachuu barbaade yaa akka durii abbaa irree ta'uu hin danda'an ta'uu ni mala garuu Tigraay fi qabsoofti kan dagachuu hin qabnu Abiyyiillee naftanyaa fi qabsoo warra kan jiran kanaaf Oromoodha ka Oromoo qabsaahuu qabu irra wabuufachuu dandeenya waraan kana ammoo ka irra wabuufachuu dandeenya yoo gurmoofne yoo ijaaramne ka karaa waraanaa danda'uu waraanani ittisuu qabamu humni Abiyyi waan lallaafachaaf bibittinnaawaa jiruuf Oromoon akka waraan kanaaf qoraan hin taane gorsuudhaan raadiyoo fa jalqabee warri televiziyoonii qabu raadiyoon uummata baadiyyaa dhaqqabuu qaba uummati baadiyyaa geejjiba ugguruu keessatti jechuun keessattuu gabaa lagachuu keessatti cimee jabaachuu qaba waan jedhu waan yaadu. Dukkaana yoo ati banachuu dhufee sirra cabsuu danda'a yookaan ammoo saamsamee jira waraqasi barreessa yoo ati midhaan ammoo gootara keessa qabaatte midhaan boolloo keessa qabaatte yoo ati gurguruu baatte ati qamadii tuulattee jirta yookaan garbuu mana qabda yookaan boqqolloo qabda misira qabda ma hin gurguranne jedhee agaaziin yookaan ammoo dabballeen dhufe gootara kan kebane yookaan boolloo midhaan fuudhee gurguru hin jiru. Ati sangaa hidhattee qabda hooliyyee qabda re'ee qabda ma hin gurgurre akkasiin jedhu hin jiru. Bakki mootummaan to'achuu hin dandeenyetu jira. Bakki kan hundaayyuu uummata baadiyyaa yaa dhuga wanni kun wareegama qaba yoo jimaa hin gurguratina jedhameen garuu ammoo lubbuu nama dandamachuu fi Oromiyaa nu barbaanne dhuunfachuu fi
faayidaa inni qabu ibsamuu danda'a. Warri garbuu qabu, warri qamadii qabu, warri buna qabu yoo tuulatanii akka ta'eef qaban gatiileen ol dabala dimaandittu kaya. Hin miidhamanii waan kan hundaayyuu barsiisuu miidiyaan irratti hojjechuu bakka caasan opiidiyoo caccabee badatu opiidiyoo waraanii wanjirin sodaattiin baqatti bakka kanatti jechuun bulchiinsi aadaa haa taatu bulchiinsi adda addaa abbootiin aadaa abbootiin gadaa seeraa hayyoonni waliin dhaabbatanii dhaabbileen siyaasaa Oromoo ammoo ejjennoo gosa tokkoo qabaatanii akkasittuu deemnu malee waan kana irraa buufachuun akka baay'ee hin danda'amne yookaan illisne akkas jechuun haasaan qofti waan buusu warri miidiyaa waan kana irratti akka malee hojjechuu qabna. Paartiin Abinammi jechuun amaarii hundinuu waraan kan wajjin dhaabbachuu qaba. Diina amaaraa barbadeessuu deemna kanaafuu waan feetan nu gaafadha waan jedhu akka amaaraattu ejjennoo tokko irra gahanii waraanaan duubattu Tigraay hin mo'atamanii Jawaar Faatiidhaa jiranii heera jijjiirraa waan jedhu walii galanii kan ibsatanii jiran. Ejjennoon paartiilee Oromoo maal akka taatellee qulqulluutti laf kaa'amee hin jiru. Gariin Abiyyi wajjin dhaabannaa jechaa jiranii gariin ammoo jechuun sodaatanii cuqqaalamuutu jira. Gariin ammoo hin lollaa jiran akkamiin akka isaan lolan jiru. Warri qeerroo hoogganna maali jedhulleen cunqursa Itoophiyaa kanaan dura turee fi Kadiroo waan garii waa hedduu as gubbatti illee dubbisuun gaariidhaa miti. Hamileen keenyaatii fi waan garii waan duubaan goonuu fi waan asirrattis dubbannu jira. Garuu waan takka akka waliigalatti waan ilaaluu qabnu qeeroon jabaachuudha qaba yes. Qeeroon istirateejii mataa isaanii qaba yes. Hoogganni waan kanaan deemu ni jira yes. Bakki irrina qabnu uummata keenya kabaadiyyaadhaa gahaadhaan jirru uummata keenya kabaadiyyaa dhaqqabaadhaan jirru irrina miidiyaadhaan ni qabna dhibbaa dhibbatti. Arra Oromiyaa keessa namni meeqaatu sooshaal miidiyaa waan naaf taasisu kana laalaa namni meeqaatu waayifaayi manaa qabaa namni meeqaatu ismaartifoonii yookaan silkii harkaa tanarraa waa laaluu danda'a. Namni meeqaatu TV mana keessaa qaba waan jiru hundinuu ni beeyna. Silaarra TV caalaa wani dhugatti Oromoodhaaf barbaachisu raadiyoon qotee bulaa keenya baadiyyaa moggaa fi moggatti dhaqqabuudhaaf akka labsiin baatu dhibbaa fi dhibbatti hojiirra ooltu godhuudhaaf silaa raadiyoona qabaanne kan yeroo dheertuudha haasawaa turree ijoolleen haasawaa bakka hojiirra oolchuugeetti mana hidhaa seenee wanni sun achumaan haftee arra silaa barbaachisaan isa. Jarri naftanyaadhaa miidiyaadhaan nu caalan uummata isaanii karaa raadiyoontis karaa sooshaal miidiyaa karaa hedduudhaan dhaqqabaadhaa jiran. Irrini nuti qabnu karaa miidiyaatiin silaa TV 10 qabaachuurra raadiyoona tokko qabaannee bakki hundeen qabsoodhaa baadiyyaa waan taateef baadiyyaa Oromiyaa waan taateef wareegamtoonni gootummaadhaan durabbanii wareegamaadhaa jiran ilmaan hiyyeessaa kan baadiyyaa keessa jiru waan taateef silaa raadiyoonaan uummata keenya dhaqqabuu hin dandeenye waan kana irra caalatti orgaaniz goonee akka milkaa'u godhuun ni danda'ama. Garuu ta'u guraa karaa duubaatti wanni haasoo inni barannu ni jirti. Uggurri akka dhibbaa fi dhibbatti cimee itti fufuu qabu naafatti soliif galla Kadiiroo. Uggurri an dhaabbachuudha qabaa jee namanu amma dura gaafuma uggurri labsamuuhu lakki an uggura guyyaa shanii kana booda ittilleen amanuu hin deeggarulleen je maaliif hin je uggurri maaliif ta'a osoo hin taane yeroo uggurri godhame hundaahu wareega hamaadha akka falama wareega hadhaa akka falama wareegni hadhaa waan kafalameeti injifannoo malee maas mana gallee xumuramee jenna uggurri kun osooni bu'aa inni buuse osoo madaallee laal kasaaraa inni diinarraa hin ga'e yeroo diinni keenya hudhamee as qabametti uggurri dhaabbatee jenna. Waan kana namni waa hedduu dhiyeessa. Lakkee Oromoonis waan barbaaddi guyyaa shan walitti dhaabanii ogguun uggura geejjibaa uggura diinagdeedhaa kaan ififis namni waa bitachuudha barbaadaa. Haajaa hedduudhaa jira. Maatii bira dhaqaa. Namni hojjechuudha qaba hedduudhaani. Kanaaf taheellee jeoree natti muni jira. Bilisummaadhaaf wareega bifa hundaatu wareeguudha qabda. Eega du'uun keen hafne, eega tuffii jalaa hin bahin, eega qabsoodhaaf gabbaate itti fufteetuma galmaan gahuudhaatu irra wayyaadha waan jiran amana akkanum tokkotti ammallee wanniin irra deebi'ee jiru keessattuu yeroo tumsi gooyitaadhaan nu dhufee karaa kaabaatiin mootummaan tun hacuucamtee san gubbaadhaan waraana
muddamtee Oromiyaa keessaa baasaa jirtu kanatti qabsoon qeeroodhaa fi qarreen godhan hizaabarra cimee haga kalee daran hacuucee itti fuudha qaba. Nuti Oromoon meeshaa madaafaa fi xayyaara lolaan qabna. Xayyaarri lolaa keenya garbuu teenya, qamadii teenya, buna keenya, jiba keenya, bishingaa keenyaa fi boqqolloo teenyaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa wanni beekuu qabda. Itoophiyaan walakkaadhaa ol wanni jiraattuun qotee bulaa Oromoodhaatiin. Diinagdeen biyya sanii harki 70 ol qabeenya Oromoodhaatiin sossoohaadhaa jira. Waraanummaan Abiy kunuu wanni nyaatee jiraatu, xiyyitiin bitatee uffatee jiraatuun qabeenya Oromoodhaa kan isin taaksii kabaltan, gibira isin galchitaniin ta'uu akka gaariitti hubadha. Yoo ummanni Oromoodhaa dhugumaan qabsoodhaaf muratee Oromiyaa guutuu keessaa oomisha isaa baatii takkaaf magaalaa baasee gurgurachuu dhiise. Ummanni Oromoodhaa beeyladaa manaa baatii takkaaf magaalaa baasee gurgurachuu dhiise. Itoophiyaan hin jirtu, mootummaan tunillee hin jiraattu. Garuu achirratti waliigallaa wanni jiru qeeroon biyya keessaa qarreen biyya keessaa bal'inaan irratti hojjechuu qaban nutilleen karaa duubaatiin akka gaariitti irratti dalaguudha qabnaa jeetiin amana. Uggurri bifa kanaa dhaabbachuu hin qabu. Inumaa itti dabalamee akka qotee bulaan keenya oomisha isaa guutumattuu magaalaan baafu. Akka oomishaa dhaabu. Namni keenya wanni ilaaluu qabu rakkoo baatii takkaaf isa mudattuu fi gabrummaa bara baraan nurratti hafuudhaaf deemtu wal maddii qabnee ilaaluudha qabna. Abbootiin qabeenyaa keenyaas an Oromoon abbootii qabeenyaa ni qabdillee jedhamanu namni Oromoodhaa hawaani qabajuu kanuma ilmaan nagaa barsiifatee tumamna galuu danda'u kanuma nagaa nyaatee dhugu malee abbootiin qabeenyaa taajirran akka jaraa kana Oromoon ni qabdii jedhaman haqabullee ni yoomsanii. So abbootiin qabeenyaa keenya haala amma keessa jiru kana keessatti hafuudhaa fi rakkoo uggura yeroo xiqqoodhaan booda mirga keenya arkannee akka sabatti jiraachuu wal maddii qabnee ilaaluudha qabna. Warri gartee bololtanii lakkii kanuma keessaan dalagadha carraa qadhettanii sochii qeeroodhaa kana gufachiisuudhaaf maallaqaaf jecha horiitan. Waan kana madaaltanii laaluu danda'uudha qabdanii mee waan kana waan qeeroon biyya keessaa maal godhuu qabdi sochiin kun hanga itti fufuu qabaa haala kamitti deemuu qaba waan jiru gama duuballeen waldaa aktivistoota Oromoodhaatu jira hajaarame waldaa rogeeyyii Oromoodhaati hayyoonni Oromollee ni jira. Karaa duubaatiin walgeenyee mari'annee waan silaa ta'uu qabu waan irratti walii galle yoo as baanee dubbanne malee akkanumatti maanta dubbachuullee namatti ulfaata. Waan garii waan hundas dubbachuun gaariidhaa miti. Wanni waan marii qabaatu tolechuu barbaadate Khadiiroo fayyaa ta'e. Iddoo si galateeffadha. Wanni hin haasamne wanni hin dubbatamne hin jiru. Iccitiin duubattuu qabannaa wanni jedhu hin jiru. Haala jechuun qabatama qabsoo Oromoo assessmentii godhuun bakka akkasii hanqinnattuu jira bakka akkasii akkasittuu jira jedhanii haasa'uun an jechuun wanni kun sodaatamuu hin qabu. Waan gos kana yoo anaaf si naasofne namni biraa ka haasa'u hin jiru. Yoo anaaf si karaa na keekne namni biraa ka karaa akeeku kan irra caala wayya qabu haguma xiqqaa tokko waan nuuf fakkaatee dubbachuu qabna. Tigraahii jechuun Tigraahii ufittisuu fi hira uummata ofiitiif lafa ofiitiif qabsaawaa du'aa jiran. Amaarii ammoo maqaa Itoophiyaatiin Oromoo ofiisaa bira dhuunfachuu fi carraaqaa jiran. Nu Oromoo maal godhuu qabna akkamittuu jirraa jennee anaaf si hin gaafanne namni bira gaafii kan gaafate deebisaa jennee eeguu hin qabnu. Yoo anaaf si dubbannu namni birallee fakkeenya keenya ilaalee dubbachaa jira. Akka hundaafuu wannaan jechuu barbaade yes waan gari nama durattuu haasanii waan gari dhoksaadhaan duubattuu walaasanii wal mari'achuun barbaachisaadha. Wanni guddaan tokkinee kaa jiru Tigraahii waraana hidhannootu jira. Oromoon ammoo waraan dinagdee ka jalqabee cimsa jabeessuu qaba. Karaa kan irratti jechuun paartileen Oromoo hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Aktivistoonni Oromoo waraana xiinxaluu qofaa miti. Odeeffannoo Tigraay kana baaste maaliin kana baastedha. Dhumirratti Tigraay ofumaa lola Amaarillee nufi lola. Lafa Oromoo kaachi keessa jirtu kaa akka raayyaa fa'aa hunda fudhachuu barbaada. Achirraa gaddee beenna fakkaadharra warra jaarsotii fi matakkalii fi lafa Oromiyaa Finfinnee hunda fudhachuu barbaada. Heer diiguu barbaada. Har'i jechuun Tigraay irrattu waraanii banamee kalee jennee haasawaa jirra. Abiy Ahmed hagangoo qabate
guyyaa jalqaba irraa kaasee Oromoo irratti waraan banaa jira. Kan dagachuu hin qabnu faaktiin kun jala sararamee beekuu qaba. Tigraay akkuma waraan ofirrattu isii irrattu baname dhaabuu fi carraaqaa jirtu waraan Oromiyaa irrattu baname nu ammoo akkamiin dhaabuu qabna ka jedhu irra haasahuun ajjechaan gosa amma tahee jennee haasawaa jirru kunin Oromoon nama 5,000 olitti du'e karaa dippiloomaasiin ajjecha kana karaa addunyaa saaxiluudhaan akka wanni kun qoratama maal godhaa jirra. Karaa biyya alaatiin jechuun abbuu qeerroo naannoo fi hoogganuu qeerroo naannoo fi kaasuu keessatti maal godhaa jira. Qeerroon namni Harargee akka Harargeettu maal godhaa maallaqaan akkamittuu gargaara. Karaa cufuu fi miiliyoona tokkoon barbaachisu aana tokko keessatti namni gurmaahee namni cimee jiraata 50 waan jabaa godha. Karaa Harargeeti haga Finfinnee dhufu kana bakka takka 2-3 waa godhamee jennaan warri kun sodaattudha. Akkuma jechuun karaa Shawaa Kaabaa gubbaatti dhiyoo kan waan taheeni akka isaan baaragan arginee jirra. Nu carraan nu uumamee jira waraanii kun yes balbala guddaa nu bane warri wal nyaatee nu dadhabsu garuu nu itti fayyadamuu qabna. Waraanii ittisa biyya bahee jira bakka waraanii ittisa biyya bahee kanatti mormii cimsuu qabna. Caasaalee OPDO ka gande keessa diiguu barbadeessuu qabna. Nama hidhame akka inni hidhaa bahu godhuu danda'uu qabna. Yuunivarsiitiin amma jechuun yuunivarsiitiin amboo barattoota fudhachuuf jedhe hin fudhadhuu jedhe. Yuunivarsiitiin hedduu barattoonni deeman jiran. Barattoonni Oromiyaa amma gara Amaaraa deemuu hin danda'an haala ammaan kanaatiin haala waraanaa kanaan. Barattoonni kun jechuun Oromiyaa keessa ta'anii barattoonni kun akkamiin mormii qeerroo ka gosa bara 2014, 15, 16 sanitti deebi'uu danda'an. Akkamiin jechuun caasaalee jechuun yuunivarsiitii fi caasaalee haayiskuulii san reactivate goona. Akkamiin jechuun naannolee kanaan dura mormiin beekamaa jirtu kan akka Amboo, kan akka Gincii dammaqsuu dandeenya. Naannoo command postiin irra jiru kan ammoo command postiin irra laafee jira ummati kun dammaqee mormiitu seenee warri waraanan socho'u ka waraanattu amanullee warri san akka isaan akka gaarii ummatu fi ittisan godhe warra biyya keessa milishaa ammoo akkamiin jechuun akka isaan ummata hin miin neutralize goona yoo ummata gargaaruu dadhaban waan kakkana amma kana sabaaf sablammiin ammoo akkamiin Oromoo wajjin dhaabbata. Kalee jechuun Sidaamaan ibsi baasee jira gaafa qeerrooni labsi labsu. Garuu Walaayitaan gaafii gosa Oromoo hin qabu. Yoomi Walaayitaa dhiyaanneen waliin kaa jennaan. Yoomi Somaalee nu bira dhaabbaddaa jennaan. Yoom Affar dammaqsaa jira. Wal fixaa jiranii Abiyyi fixaa jira. Yoom Hadiyyaa kaasnaa kan baataa kaasnaa warri kun cuftinuu Oromoo kan gafattuu dhaala kuushinuun jedhanii hangafa kuushinuun jedhanii aadaa fi seenaa tokko qabnaa waliin cunqurfamne jedhanii gadaa waliin qabna jedhanii kan hundaayyuu hoogganuu danda'uu qabanii kan ammoo kaa godhu warri mana hidhaa jiran hooggantoonni kennanii dubbii warraa akka hin dagatamne nafxanyaan ammaata machooftee jirti warri machaa'e kun wanta kan dhiisu kana dhimma warra sadarkaa addunyaatti dubbachuudhaan hidhamtoota kan yaadachuudhaan warri hoogganaa kan ta'uu isaanii halkanii guyyaa jala sararuudhaan warri biyya alaa jiruu fi ammoo man hidhaati jiru of eeggannoo godhuun qabsoo kanaa fi wareegama inni barbaachisu kaffaluun jechuun qabsoo kan finiinsu malee wanti biraa akka hin jirre kun beekamuu danda'uu qaba. Abiy Ahmed yoo akkas hin taane Tigraay fixee jennaan nuu dhufaa jira. Nuu dhufaa jira miti nuttu jira. Nutti duudhu deema. Kadiro haala jiru kanaan dhiyoo kana duula wayitee eegallee turre anaatilleen barattoonni Oromoodhaa gaafa manni barnoota haa banamu jedhan barattoonni Oromoodhaa yoo gartee lubbuusaa dhiiga siree godhuu barbaade malee naannoo Amaaraa dhaquun qabu haalli jiru hedduu badaadha. Waan amma ta'ee rakkina barattoota Oromoo irra gahee naannoo Amaaratti uleen cafa qabanii ableen diddiramanii reefi barataa Oromoodhaa haadhaaf galaa ture. Gaafa san mootummaan tuni akka waa takka leentitti gurarraa qabatteeti waa takka dubbachaadhaan turre amma barnoonni eegaluudhaan wajjin barattoonni Oromoodhaa naannoo Amaaraa dhaquu kan qabne duula godhaadhaa ture. Keessattuu ammaan tana haala ammaan tana jiru kanaan diraama ammaan tana Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti dalaguu eegalee fi dalagaadhaa ture kana hugguu laalle wanni Dambidoollootti tahee wanni ammaan tana Wallagga keessatti dhalattoota Amaaraa adda baaseetti geessan kuni ummata Amaaraa kanaa fi ummata Oromoodhaa iddoo akka waliin hin jiraanne akka waliin amanne daangaa badaa iddoo haadhaa jira Abiy Ahmed. Haala kanaan barattoonni Oromoodhaa keessattuu amma barnoota janii karaa naannoo Amaaraa ol deemuun
bakka Amaarri baay'inaan qubatu barattoonni Oromoodhaa dhaquun hedduu rakkisaadha. Kanaa mitiyu Itoophiyaa keessatti nama tokkotu waan anjee Khalid Awwalee namni Oromoodhaa haakima sabni biraa sabni jara kanaa wal'aanu bira dhaquu sodaatee jira. Jarri kunillee namni Amaaraa Dooktara Oromoodhaa bira dhaquu sodaatee jira. Hangan takka Abiy Ahmed ummata kana iddoo aangoo turuudhaaf shakkii iddoo kaahee wal'aansallee Dooktara akkamtu achi jiraa inni sun gosti isaa maali akkamittiin amanee bira dhaqa. Hangan takka ummata daambaasaa jira. Ummanni keenya akkeessatti Abiy Ahmed aangoo turuudhaaf jecha shira hin dalayne hin qabu. Dhagaa garangalchine hin qabu. Isaa achitti abbaan fedhe wal ajjeese jinoosaaydiin kaatee Abiy Ahmed yoo aangumarra ture irran kaayyannee jechuudha. Barattoonni keenya ilmaan Oromoodhaa qeeroo fi qarreen heegeree Oromiyaadhaati. Heegeree Oromiyaadhaati warra bor biyya tanaan deemuudhaaf taa'u. Abdii biyyaati. Haala siyaasaa kabbo colon khalaaqame kana keessatti ol deemanii lubbuu isaanii wareeguu osoo hin taane qabsoo tana akkamitti qaxxaamuraan xumuruu dandeenya waan jiru irratti fokas godhanii ummata ifii keessa taa'anii qabsoo tana waan dandeenyu hundaan tinnisuudha. Waan takka warri arraan tana Tigraay kabajamee hanga ammaan tanaa ture. Khalillee guuni mootummaa Itoophiyaa lolatti bantu zaa'aa takka keessatti milishaa Gusseef irraa aree maaliin waan takka wal dhageettiidha qaban lama nijaaraman sadi hidhannoo gayaadha qaban. Hidhannoo gayaadha qaban. Tokkummaa wal dhageettii hidhannoodha qaban. Oromoon arraan tana Oromiyaa keessa milishaan qawwee dha'uun beeyne meeqaantamtu qawwee qabee taa'u jira takka. Sabboontonni ilmaan Oromoodhaa kan raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaadhaatii fi humna addaa Oromiyaa keessa jiran sabboontonni kanuma gartee haalli rakkoodhaa dhiibee waraanatti naqee qawwee diinaa harkaa qabu meeqaantamii jira kayoo haalli mijaa'eef qawwee tana karaa diinaa deebisuu barbaadu. Ilmaan Oromoodhaa wanni irratti hojjechuu qaban warra poolisii Oromiyaa keessa jirtanis yookaan warreen achi keessaa nama qabdan warreen humna addaa Oromiyaa keessaa nama qabdan yookaan achi keessa jirtan warreen raayyaa ittisa biyyaa keessaa nama qabdan yookaanis achi keessa hojjettan yeroon qawwee teessan san xiyyitiin takkittiin isin dhoytan eenyu fayyaduudhaaf eenyu oolchuudhaaf hin dhawaadhaa jettanii if gaafattanii addeemtanii saba keessanii wajjin dhaabbattan yeroon isaa ammaan tana. Ummanni keenya achi keessaa nama qabdan maatii teessan gorsaa. Maatii teessaniif haala mijeessaa. Yoo ilma raayyaa ittisa biyyaa keessaa qabaatte ilma keessan deebisi. Abbaa bakki jirtu bakka sirriidhaatii miti. Haalli keessa jirru haala badaadha. Qawwee san ol deemtee karaa biratti hin dhawini diinuma wajjin jirtu kanatti garagalchi jettee yeroon gorsitu ammaan tana. Maaliif ol deemuusi akka shuumatti affeelamuun isaa hin haftu. Yoo as taa'ee maalummaa isaatiif saba isaatiif qa'eessa irratti qawwee harkaa qabu sana oolche irra bu'a qabeessa seenaadhaas ni qabaataa maqaadhaas ni qabaataa jechuudha. Akkasii kanaan dabalaa zaa'aa takka haasawaadhaa jirraa naafi Khadirooni. Sa'a takka haasofne daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo marii keenya haasawa keenya ka ammaan tana asumattuu gabaabsinee xiqqoo turree odeeffannoo dabalataa wajjin dhufnee haasofna gareelee birallee nam birallee asirratti affeerree afaan adda addaatiin haasan yookaan odeeffannoon akka godhamu haalaan mijeessina waa takka lama sadii waan hagammaa dubbanne kan irratti akka dubbii mataa walii qabuun nu taatu waraanii Tigraayitti haa godhamu malee marii marsii warri Tigraayitti warri Amaarallee wanni barbaadu olaantummaa Oromiyaatii fi risoorsii Oromootii fi akka wal lolaa jiranii lola Oromoo nu lolaa jiran nurrattuu wal lolaa jiranii kan akka namni kenna beeku
wallaalaan kenne tokko waan am odeeffamu ilma abbaa gadaatti waraan hoogganaa lakkee ilma abbaa gadaati miti kun ilma abbaa gadaati gadde nutti fide ejjecha hama hayyoota kenni hidhee qabsoo kenna kolaasuu fi sabboonummaa Oromoo irratti guyyaa jalqaba irraa waraan bane waraan Tigraay irratti har'i bane kan namni kenna takkalleen aarsaa hin barbaachisne kaffaluu hin qabu. Waraani kun Oromoo hin ilaalu Oromoo wareegamaa hin barbaachisne kaffaluu hin qabu waan jedhu kana miidiyaan Oromoo akka gaariitti hojjechuu qaba. Paartileen siyaasaa Oromoo bifa qulqulluu ta'e waan kan lafkaahuu qabani. Oromoon biyya keessattuu ammoo mormii isaa cimsuu qaba. Qote bulaan waan isaa akka hin gurguranne horsiise bulaan horii isaa akka gabaaf hin dhiyeeffanne uggurri geejjibaa akka cimee itti fufu. Caasaaleen Oppiidiyoo bakka hundattuu akka barbaadoftuu hidhamtoonni siyaasaa hundinuu akka gadhiifaman uummatni ofiin of bulchuu fi akka qabsaa'uu qabu olola Oppiidiyoo irraa bilisiginnaa irraa gurra cufadha. Oppiidiyoon kaleessa ijjeestee har'a si ijjeessaa jirtullee borillee si ijjeesuu fi naftanyaa wajjin taatee dhaabbachaa jirti. Kana wanni jechuu barbaannu. Caffee hedduu galatoomii sagantaa kenna kaa'ammaan tana asumirrattuu gabaabsine booda gaddachaanee bal'inaan haasofnu ture maal jedhu. Fayyate hadiro yeroo gaarii qabaannee boodatti masii waan haaratti hojjaasuna fayyate ulfaadhu. Hayyee ulfaadhu caffee nagaatti daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa qeerroo fi qarree irraa ija hin buqqifatina miidiyaan Oromoo karaa kanaanii dhimmi guddaan Oromoo headline ka ta'uu qabu mormii qeerroo fi qarreeti. Qeerroon karaa akkasii cufee qeerroon konkolaataa akkasii ugguree qeerroon hidhamtoota akkasii bilisa baase qeerroon caasaa Oppiidiyoo diigee barattoonni Oromoo mormiitti deebi'anii caalaatti xiyyeeffannee yoo haasofne irra caalaa bu'aa qabeessa akkas jenna galatooma halkan gaarii guyyaa gaarii bakka jirtan isin haa ta'u.